Okay, classification of newborn. Ijoollee madalatte tana akkamitti qoqqoodna? Classification isaa. Jalqaba maturity irratti bilchina isaa takka based on gestational age umriitti dhalatte irratti hundoofnee qoonna. Extremely preterm garmalee osoo hin bilchaatin ta dhalatte before 28 week of gestation torbaan 28 dura ta dhalatte. Very preterm kan jennuun torbaan 28 irraa hanga 32 ulfisuun garatti hangana jechuudha. Preterm kan jennuun ammoo osoo bakka hin gahin dhalatte 32 irraa hanga 37ti. Kuni preterm jaaniin osoo bakka hin gahin dhalatte. Termiin ammoo ta bakka geesse torbaan 37 irraa hanga 42 jidduutti ta dhalatte. Post termiidhaa jira. Ta bakka bira hottee dhalatte. Tuni greater than 42 week torbaan 42 olitti ta dhalatte post term jaaniin. Based on birth weight yoo ijoollee qoqqoodne ulfaatina yeroo dhalattu isin ittiin ulfaatina isiisaa irra hundoofne yoo adda qoqqoodne extremely very low birth weight jaaniin. Garmalee baay'ee kiiloo isii gabbuutu taate. Less than 1000 gram kiiloo takkaa gad yoo taate extremely very low jaaniin. Very low birth weight dhaa jirammaas. Baay'ee kiiloo isii gabbuutu kiiloo takka hanga kiiloo takka tuqaa shanii jidduu yoo taate. Low birth weight kan jennuun kiiloo isii gabbuutu kan jennuun 1500 irraa hanga 2500 giraama dhugaa dhalattu yoo hangana ulfaatte. Normal birth weight meeqa giraama 2500 irraa hanga giraama 3999. Big baby kan jennuun yoo 4000 ol qotteedha. Ilmoo ijoollee guddoo kan jennuun. Combining of birth weight and gestational age walitti finnee yoo laalle ulfaatina isiitii fi umrii isiin itti dhalatte yoo laalle appropriate for gestational age. Appropriate gestational age jechuun umrii itti dhalatte wajjin wal madaala kan jennuun. Birth between 10s and 90s percentile hangana jidduutti yoo dhalatte jechuun ulfaatinni isiitii fi umriin isiidhaa wal madaalaadha jechuudha. Katti aanu warreen SGA jechuun appropriate dhaa miti. Kuni gestational age dhaa gati. Gestational age dhaa gati kan jennuun less than 10 yoo taate 10 gati. Low for gestational age dhaa jira. Kuni greater than 90 dha. Larger dha kuni. Kuni bakka itti dhalatti umriidhaa fi ulfaatinni isii waliin gitu irraa oli. Kun ammoo appropriate. Kun ammoo irraa gati. Weight percentile dhaa fi gestational age yoo waliin laalle. Amma kiiloon isii kaasiin ol deemu kana. Kun ammoo ulfaatina takka ammoo umrii isiin itti dhalatte. Fakkeenyaaf gestational age isii 38 yoo fudhanne kiiloon isii yooniif 3600 taate kun normaalidha. 10 kanaa gadi yoo taate kun inappropriate. Larger kan jennuun larger for gestational age yoo 90 ol kutte jiru. 90 kanaa ol kunnaan umrii isiitii oli jechuudha ulfaatinni isii. Yoommoo 10 fi 90 jidduu yoo taate appropriate. Inni less than 10 sun ammoo irraa gad jirti jechuudha. Isii tanaan giraafii tanaan laalla. Newborn danger sign ilaalla. Newborn danger sign jechuun mallattoo yoo ijoollee irratti agarte mallattoo sodaachiftuu jechuudha. Dafanii refer godhuu barbaaddi. Refer baby urgently mallattoo asii gadii tana yoo irraa agarte. Ka jalqaba ana beektuu fi sucking poorly yoo waa nyaachuu hin dandeenye takka ammoo harma luuguu yoo hin dandeenye xiqqoo qofa haaluu iddoo taate.
repeated vomiting irra deddeebitee yoo haqqifte amma yoo haqqisaa oolte convulsion gaggaba yoo qabaatte movement only when stimulated yoo tuqan qofa kaasuuf baate ijoolleen yoo raafuu jiraachuu baate taa'uu hin dandeessu socho'uu qabdi no movement yoo taate even when stimulated illee yoo kan sochoone taate tuqanillee kan sochoone yoo taate danger sign. Inni biraa gasping hafuura baafachuu dadhabu gasping jechuun hafuurri gadi ol bahu kun yoo bahuu fiiditi breathing less than 30 per minute hafuura hangi isiin baafatu 30 gadi yoo taate normally 30 ol 60 gad ta'uu qabu. Inni biraa cyanosis yoo qabaatte jechuun halluunsi blue colorii keessaa hoo taangeen lipiin arrabaa fi hidhiinsi yoo halluu cuquliisa blue colorii yoo taate fast breathing greater than 60 60 ol yoo taate counted 2 times yeroo lamarra deebitee lakkootee 60 ol yoo taate or severe chest drawing chestiin isiitu yeroo hafuura baafattu qomtitu ka keessa gad seenu yoo taate chest drawing jaaniin. Inni biraa fever hot to touch yeroo tuytu yoo si gubdi laydaa qabaatte auxiliary temperature 37.5 ol yoo taate danger sign lakkaa'u jira. Inni biraa hypothermia jechuun temperature isii garmalee gabbu'ee cold to touch yeroo tuyte garmalee qabbanooti auxiliary temperature 35. Severe jaundice yoo qabaatte jechuun observed less than 24 hours sa'aatii 24 duratti yoo irra mul'ate keelloo ta'uun qaamaa kun greater than or equal to 40 days of age guyyaa 14 achii ol yoo irra ture involving sole and palm faana miilaatii fi sanacha harkaa kan gaana harkaa kan yoo hammatu ta'e parallel bleeding from any side yoo addaatti takka immoo yoo dhiiti bakkuma fedheenu red swollen eyelid yoonii fi qololli ijaa kuni nyaarri ijaa kun dhiitamee fi pass discharge from the eye ija keessaa yooniif wanni akka eelaadhaa yaade kuni maal agarsiisa neonatal conjunctivitis agarsiisa. Very small baby ilmoo yeroo dhalatu garmalee kiiloon sii gabbuutuudhaaf fakkeenyaaf less than 1.5 kilogram giraama 500 gadi yookaan 732 gaditti yoo dhalatte. Any other serious newborn problem yoo qabaatte ijoolleen tun immediately refer ta'uu qabdi. Essential newborn care jechuun tajaajila daa'immaniif daa'imman amma dhalatuuf amma gabbahu jiruuf godhamu jechuudha tajaajila bu'uuraa. Jalqabarra maal goota dry and cleanliness ni qulqulleessita qulqullina isaa eegda kan lammaffaa breathing ilaalta. Hargansuusii ni harganti afgaariskoorisii ni keessaafi. Kana booda yoo normaalii taate kat koordii gooteeti koordii handura hiitee murteeti san booda skin to skin contact oowwa isiidhaa kana eeguudhaaf qaama isii qaama haadhaatiin waliin maxxansitee huccuu takka hojii uwwiftu. Early and exclusive breastfeeding yeroodhaan golden time for breastfeeding daqiiqaa 20 keessatti luuguu qabdi. Exclusive breastfeeding jechuun harma haadhaa qofa luuguu qabdi. Eye care TTC ija keessa buufta. Sababni isaa to prevent neonatal conjunctival pneumonia rakkoolee ijaa ta'e yeroo ijoollummaadhaa isan ittisuudhaaf. Inni biraa chlorhexidine on cord handhuura irratti chlorhexidine itti goota to prevent infection. Inni biraa vitamin K 1 miligiraamii IM-dhaan dirtaafi. Sababni isaa clothingiin daa'imanii waan maachur hin tahiniif record goota ni galmeessita. Maal wayitiisa ulfaatina yeroo dhalattu temperature isiidha. Afgaariskoorisii. Inni biraa immunizationidha. Immunization osoo hin baafne dura hepatitis B akkasumas OPV 0 BCG kennitaafi. Kana waa'ee immunizationidha amnisiyaa irratti bal'inaan laalla. Afgaariskoorii akkamitti galmeessanii
Abgaar jechuun kun waa shani. Een appeeraansii halluusii. Halluun qaamaa biluudha moo peelii halluusii adiidha zeeroo keessaa. Boodii pink ekstiriimitii biluu qaamni pinkiidha harkaa miilli immoo biluu yoo taate lakkoofsa tokko keessaa. Guutuu guutuutti pinkii yoo taate lakkoofsa lama keessaa. Heertireetiidha. Piin paalsii jechuudha. Paalsiin absantiidha hin jirtu zeeroo keessaa. Billoo 100dha tokko keessaa. Dhibbaa olii lama. Respoonsituu kaateetarii noostiriil jechuun giraamaayis yeroonii fi tuttuuxuu akkami sochiinsi. Yeroo funyaan kana fa'aa keessa waa keessu sochiin isii akkami. No respoonsi yoo taate zeeroo. Yoonii fi giraamaayisii yooniif sosochoote tokko keessaa. Kaaf oorisniisiingii yoo qufaate yoo haxxifatte lama keessaa. Inni biraa maseltooni. Maseltoon jechuun sochiisii kan qaamni fi limpiidha. Limpi jechuun kanumatti waliin maxxanee taa'u akkamatti gooti akka pilaastika zeeroo keessaa. Some flexion of extremity harkaa fi miilli garii socho'a tokko keessaa. Active motion yoo taate lama. Arriin xumuraa respiraatooriidha. Hargansuu hiikame. Yoon harganne absantii yoo taate zeeroo keessaa. Slow and irregular yoo taate yoo soota haa ta'eefi reetiin isaa sun disturbii kan qabdu taate tokko keessaa. Good yoo taate crying yoo yeroo gabbuute san iyyite lama keessaa. Qabxii keesseef tana walitti dabalteeti 7 up to 10 weeliidha. Abgaar iskoorii noormaal jedhaniin 7 hanga 10 jidduu taate. 4 hanga 6 jidduu yoo taate maayildiidha. Xiqqoo ukkaamamtee jirti sakshiningii barbaaddi. Karaa qilleensaa keessa dhangala'aa san isa godhuu barbaaddi keessaa yaasu. Yoo 3 gad taate immoo siibarasfaagiyaadhaa garmalee ukkaamamtee jirti risasteeshinii barbaaddi. Respiration artificial respiration fa'a. Neonatal resuscitation steppii qabdi. Neonatal respiration kana resuscitate godhuudhaaf jalqaba dry baby with clean clothes and the place where baby will be warm. Jalqaba goggogsiteeti uffata goggogaadhaan uffata qulqulluu goggogaadhaan qaama dhangala'aa irra jiru kanarraa goggogsiteeti bakka isii oowwu keessa. Kana booda lukku maal ati ilaaltaa breathing or crying ni qabdi ni boochi. Good muscle tone maashaansiin socho'a. Kalariin isii kan pinkiidha. Yes yoo taate routine care kuttu. Immediate newborn care kaan kuttu. Yoo no taate position goota. Mataasii neutral positionitti duudaan ciibsiteeti open airway karaa qilleensaa banta. Clear airway if necessary karaa qilleensaa kana keessa saaggoota yoo barbaachise. Stimulate and reposition. Akkasumas positionii san lammaffaa deebitee reposition goota. Give oxygen yoo barbaachise oxygen kennitaafi. Breathing sii deebi'ee and pinkiidha routine care itti kutta. Yoo no taate not breathing or cyanus dhiyoo taate kana gootee yoo hafuura baafanne taate akkasuma halluun sii gara biluutti kan jijjiiramu yoo taate use correctly fitting mask and give 5 slow ventilation. Maaskiidhaan ambuubaakii sirritti afaan sii taatu fudhatteeti habbaa 5 kennitaafi. 5 kennitee fi breathingii eegaltee observe closely godhaati kaan kuttu. If not breathing 5 kana kennitee fi yoo kan hin arganne taate check position and the mask fit. Kana ammaas maal goota positionii sirreessiteeti maaskii sirritti irra kaatee provide ventilation with bag. Baagiidhaa fi maaskiidhaan wajjin kennitaafi. If chest is not moving well yeroonii fi qilleensa kennituuf kan yoo qomtisii ka ol hin kaane taate waatu karaa san cufee jira suction airway karaa qilleensaa keessaa qulqulleessi. Kana booda check for heart rate. Dhawannaa onneedhaan laalta. Cord pulsation. Pulsii hiddi handuraa sun pulsii isaa ni qabamu hin qabu ni laalta. Takka mobile listening with stethoscope'dhaan dhageeffachuudhaan laalteeti heart ratein 60 gadi yoo taate
call for help. Nama si gargaaru yaammatteeti. San booda maal goota compress chest compression CPR eegalta. Heart ratein 60 gadi yoo taate garuu jiraattee if it is greater than 16 yooniif 60 ol taate heart ratein ammoo hin harganu yoo taate continue to bag at rate of 40 breaths per minute ambubaagiidhaan kennuufii eegalta. Yoo xiqqaate daqiiqatti 40 akka kennitutti. Make sure chest is moving adequately. Yeroo kennituuf san qoomtitu lafaa ka'aa jiraachuusii mirkaneeffachuu qabda. Use oxygen if available. Yoo jiraate oxygenii kenniifi. Everyone up to 2 minutes stop and see if pulse or breathing has improved. Daqiiqaa takka hanga lamaa jidduutti irraa dhaabaati respirationin deebi'ee pulsiin oo deebitee jettee ilaalaa deemta. Stop compression once heart rate is greater than 100. Compression is heart ratein dhibbaa ol kunnaan dhaabuu qabda. Stop bagging when respiratory rate greater than 30. Yeroon ambubaagiidhaan qilleensa kennituuf san irraa dhaabdu hargansuunsii 30 ol kutti. Continue oxygen until pink and active. Oxygenii garuu hanga halluun isii pinkii jijjiirame qaamni isii socho'uu eegalutti oxygeniittuma fufta. Kana booda steppiin itti aantu kanuma reefuun tana laalle kana dry baby with clean clothes and a place where baby will be warm. Daa'ima tokko yeroo inni garaadhaa keessaa gabbaa'e irraa goggogsiteeti. Wanni goggogsituuf hypothermia irraa ittisuudhaaf bakka oowwaa keessee kana booda wanni ati jaallaaltu daqiiqaa 30 keessatti breathingii ni qaba ni ija maashaan isaa akkan halluun isaa pinkiidha. Yoo kana ta'e yes taanaan routine care kutta. Yoo noo taate sakandii 30 keessatti position gooteeti clear airway goota karaa qilleensaa qulqulleessitee kana booda reposition give oxygen. Oxygen kennitaaf. Oxygen kenniteetiif breathing isaa yoo deebitee pinkii yoo ta'e routine care kutta. Not breathing yoo taate qilleensa yeroo 5 kennitaaf. 5 slow ventilation with back. Kana booda breathing observe closely sirriitti hordofaa deemta. If not breathing check positionii sirreessiteeti mask fit maskiin sirriitti afaan isaa sii qabu laalteeti ventileeshinii kennaa fi maaskiidhaan. Yooniif chestiin yeroo kennituuf san ol hin kaane karaa qilleensaa keessaa saaggoota. Kana booda call for helpin as booda. Call for help booda heart rate pulse ilaalta. Yooniif 60 ol taate qilleensatti kennuuf itti fufta. Yoommoo 60 gad taate CPR kutta. Chest compression kutta. Jidduu tana maal goota qoomtii yeroo qilleensa kennituuf ol kaa'u mirkaneeffachuu qabda. Yoo jiraate oxygen kennitaafi. Daqiiqaa takka hanga lamaatti jidduun irraa dhaabdeeti respirationiidhaaf pulsii ilaalta. Yeroon CPR compression dhaabdu yeroo heart ratein sii dhibbaa ol kutte. Respiratory rate 30 ol yeroo kutte baagii kanaan kennuufi irraa dhiifta. Hanga halluun sii pinkii jijjiiramtutti garuu oxygen kennuufi ittuma fufta. Newborn resuscitation compression breath ratio 3:1 90 compression 30 breaths per minute jechuudha. 90 dhoyitee hanga 30 qilleensa afaanii 30 daqiiqaa tokko keessatti. Chest compression egaa CPR irratti bal'inaan laallaa. Chest compression yeroo tam dhaabna yeroo heart ratein dhibbaa ol kutte dhaabna. Ventilation immoo where respiratory rate is greater than 30. If there is not pulse, the baby is not breathing after 20 minutes of resuscitation. Yooniif eega daqiiqaa 20 resuscitation inni kakaasa jettee carraaqqii gootee pulsiidhaa fi respirationiin hin jiraanne dhaabi jedhu. Stop adrenaline
if despite artificial ventilation with oxygen and the bradycardia less than 60 adrenaline kenniif ija adrenaaliniin gaa onnee tana kakaasa. CPR onneoneetii godhuudhaaf kuni maaskiin dubbachuu jiru isa kana. Kan ambubaagiidhaa jechuudha. Sirriitti ka afaansaa fit ka godhu ta'uu qabu. One over the other. Side by side. Kan ambubaagiin gosa qaba. Ka tokko tokkorra jiru jira. Akkasumas kun side by side kan cinatti achi jalatu jira gosoota ambubaagiidhaati kun. Garuu saayiziin isaa ka afaan isaatiin wal gitu ta'uu qabu. Akka maddiidhaan qilleensi hin baane. Inni itti aanu fluid preparationidha. Fluidii kamitti prepare goona bal'inaan laalla.